Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa walabummaa qophii addaa keenya irraatiin Jaal miidhagaa itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa jaarmaa ABO idil-addunyaa qabannee dhiyaannee jirraa. Qophii keenya irraatiin Jaal haala yeroo irratti wajjin wal qabsiitee amicha keenya nu hawwaachuu keetiif ulfaadhaa galatoomaa baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa galatoomaa yooyyaa baga nagaan nu eegdani baga nagaan walitti deebina. Gaarii kallattumaan karaa gaafii teenyatti ceena Jaal haala yeroo har'aa impaayirri Itoophiyaadhaa keessa jiru kanaa wajjin wal qabatee kufaatii Abiyyi booda kufaatii mootummaadhaa booda haalli hegereen impaayira Itoophiyaadhaa yookaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu impaayira Itoophiyaadhaa itti fufuu fi itti fufsiisuu dhabuu impaayira Itoophiyaadhaatti wajjin wal qabatee hireen uummanni Oromoodhaa qabu maal fakkaate jettanii yaaddan? Fakkeenyaaf kufaatii mootummaa kanaa booda yaada karaa miidiyaa hawaasaa gubbaa deddeemaa jiru kan argaa jirutti ammatti as dhiyoo kana mootummaa fi dhaabbileen siyaasaa Sindoo jedhamtu kan Suudaanitti as dhiyoo kana waliigaluu isaanii miidiyaadhaan viidiyoon isaanii jalaa iccitiidhaan gadi baatee akka malee mootummaanis jidduu kana ibsa baasee akka isaan dha'uudhaaf deemu karaa miidiyaa fi harkaa qabaniitiin olola isaaniitti fufanii jiran karaa mootummaadhaatiinis. Mootummaan kun uummata Oromoo irratti ammas fakkeessii filannoo sobaa fi ololaa qabatee burjaajiif uummata keessaa paartiilee siyaasaadhaa fi bobbaafatee fudhatee deemaa jira. Isa kanaa wajjin wal qabatee hegereen uummanni Oromoodhaa kufaatii mootummaa kanaa booda qabu maali jettanii yaaddamme? Ayyee wayyame horii bulee jaalleen gaa kana akkitti ilaaluu qabnu impaayirarraa kaanee ilaalla. Uummata Oromootiif impaayiraa kan walitti dorgomsiisuu qabnu. Impaayirri maali? Uummanni Oromoo maalidha? Oromoon maal barbaada? Impaayirri maal barbaada kan jedhu waraabessaa fi akka harreetu wal nyaatu jechuudha. Impaayirri Oromoo irratti hirkatee biyya Oromoo nyaachaa Oromoo cabsaa kan jiraachuudhaaf jiraatulleedha. Lafa Oromoo malee hin jiraatu, uummata Oromoo malee hin jiraatu, kanneen wal bira qabnee ilaalla. Yeroo ammaa kanatti impaayirri yoo diina inni kaa duraa ta'e murni impaayira bulchu diina lammataatii jechuudha. Impaayirri akka waliigalaatitti sirnicha ilaalla. Garee miti. Garee nam tokkoo, garee nam lamaati. Gareen kun impaayira san sochoosuu bulchuudhaaf kan dhufu. Egaa kufaatiin impaayira kanaa murteessaadha uummata Oromootiif. Jiruun uummata Oromoo akka uummata Oromootitti akka biyya Oromiyaatti jiraachuuf uummanni Oromoo jiraachuu ni mala. Akka uummataatitti ni jiraata mala. Bakka fedhettuu jiraachaa jira. Ganna 150 lakkaa'amu kana jiraatee jiran dhabamne. Garuu Oromiyaatu hin jirre. Oromiyaan biyyi tokko sabni tokko yoo biyya qabaate biyya sana irratti abbaa ta'uun dirqama. Haqa qabaa jechuudha. Akkuma addunyaan guutuun xiqqaatee guddatee miliyoonota lakkaa'ame xiqqaate biyya ofii qabu sana irratti abbaa ta'ee biyya san bulfachuu biyya sana irra jiraachuu irratti mirga akka qabutti beekamaa jechuudha. Gara uummata Oromootitti yoo dhufne uummanni Oromoo akka uummataatitti jiraata. Akka uummataatitti jiraatee mirgi isaa guutamee akka uummanni tokko biyya qabutti jira yoo jenne hin qabu. Kun maaltu fide uummanni gabrummaa jala jiru kolonii jala jiru kiyyoo jala jiru yeruma kamuyyuu akka uummataatitti mataa ol qabatee akka hin jiraanne beekamaadha. Kun waan uummata Oromoo qofa mudee miti. Afrikaa guutuu biyya Eeshiyaa biyyoota adda addaa biyyoota har'a guddatanii nama bulchan kan takkaahuu nama weeraranii kolonii godhan kana cufaayyuu bara kolonii ta'anitti turanii jechuudha. Egaa warroonni sun ofirraa jiksanii ofii qulqullaawanii biyya birmadaa ta'anii jiraachuu arginaa jechuudha. Mootummaa birmadummaa qabu ijaarratanii uummata bilisa ta'e ijaarratanii biyya walaba taate qabaatanii akka jiraatan beekna.
akka waliigalaatitti yoo yaalle biyyi tokko walabummaa qaba, biyya qaba, bilisummaa qaba, birmadummaa qaba. Bakka bilisummaa sanatti diktaatara ta'uu ni mala, biyya mirga hin qabne anas beekaa bulii ta'uu ni malu. Walaba ta'ee biyya qabu diktaatara ta'ee mirga dhabuudhaan mirgi isaa sharafamuudhaan biyya isaati irratti jiraachuu hin danda'a. Garuu inni maalin nama caala? Akka amma Oromiyaa akka amma jirru kana caala, uummata Oromoo caala yoo jenne uummanni Oromoo biyyallee mirgallee mootummaallee hin qabu. Ta irraa maayii jechuudha. Gadaantummaa irraa maayii keessa jira. Gadaantummaa biyya dhabiinsaa, mirga dhabiinsaa, mootummaan isaa jigee kan abba fedhe akka gabraatitti akka loonitti akkuma fedhetti oofuu jechuudha. Namni yoo biyya hin qabne mirga hin qabu. Namni yoo mirga hin qabaanne mootummaa hin qabaatu. Kun sadeenuu waan walitti hidhatee jechuudha. Biyyi mirgi mootummaan. Egaa kanaan yoo jennu impaayerri kun yoo haga fedhe turu, haga fedhe lubbuu namaatillee yoo nyaate, haga fedhe yoo yeroo fixellee ni kufa. Impaayerri umriin hafu. Impaayerri kun yoo kufe uummanni maal ta'aadha gaafin? Uummanni Oromootitti yoo dhufne uummanni Oromoo maal ta'a? Kufaatii impaayeraatiin booda Abiyyii miti kan jennu. Murnaa warri Abiyyi PP warra laalle murnaa jechuudha. Murnoonni kun walirraa du'aa walirraa fudhachaa wal dhaalaa dhufanii jiru. Amma gaa wanni nu laaluu qabnu dhaalmaya biraatiin dhufamoo. Uummanni Oromoo mirga ofii, biyya ofii, mootummaa ofii ijaarrataa kan jennu walitti dorgomsiifnaa jechuudha. Kana cufa wanni irra deemee fi murnoota kufanii miti namni kan laalu irra guddaa namni siyaasaa yookaan har'a qarooyyiin Oromootillee kan laaltu sirna osoo hin tahin murna jijjiiramu laalan. Minilik irraa ka'e murni sun sirna diriirsee sirna har'allee jiru kana sirna gabrummaa diriirsee jechuudha. Haile Sillaaseen murnuma san dhaale. Dargii murnuma san dhaale. Sirna akkuma jiru jira. Wayyaaneen illee sirnuma san dhaalte. Okay. Har'allee piipis sirna san dhaaltee jirti. Amma hoo warra amma ati naa himtee ximdoo jedhamu kun wayyaanis haa ta'u, faannos haa ta'u, Eertiraallee biyya fageenya koloniidhaan yoo dhufte haa ta'u warri wal qabate kun maaliif deemadha? Murni kun maaliif ijaarame? Allayaansii uuman yookaan garee uuman, murna uuman jechuu gamtaa. Maaliif uuman eessa deemanii kan jedhu gaafii deebisuu danda'uu qabna jechuudha. Garam deeman? Eenyurra qabsaa? Murni kun murna maal fakkaataadha? Murni ximdoo har'a jennuun kun takkaahoo wayyaanes ta'e takkaahoo faannos ta'e yoomi murna itti aansuudhaan sirna Minilik diriirse ittisuu bakka isaatitti eeguu yookaan tiksuu yookaan san caalaa cimsuudha jechuudha. Soga ammoonni kanarra deemuu fi murnaas deemu kun fi murni har'a nurra bittaarra jiru kun garaagarummaan isaa yoo jiraate aangoo qofaa jechuudha. Murna fagoo murna dhiyoo har'a nu jiru. Murna Oromoo har'a ajjeesaa fixaa fi biyyasaa dhoorgaa jiru murna PPT jechuudha. Egaa kufaatii PPT'n booda wanni eeggachuu qabnu maaltu dhufaa yoo jenne yoo Oromoon rafe, yoo Oromoon ciise, yoo qabsaa'oon Oromoo biyya ofiitiif hin qabsaawin, ummata isaa biyyaaf hin qopheessin, ummata isaa walabummaaf hin qopheessin, walabummaa haa jennu mee bilisummaa kan baannu kana dhiifnee walabummaaf hin qopheessin maaltu dhufaadha? Ummanni Oromoo immoo maal argachuu qaba? Yoo biyya argachuu qaba. Biyyaaf mirgallee argachuu qaba. Bilisummaa isa baannu kana. Ummanni mirga hin qabne, mirga yoo jennu mirga dubbachuu, mirga walgahuu, mirga biyya ofii guddifachuu, waan isaa tolu filachuun mirga kun. Mirga dhalootan ilmi namaa qabu. Bara gabrummaa keessatti kanallee mulqamtaa jechuudha. Namummaallee bara mulqamne ture ni beekna. Sogaa kanatti wanni godhamu ummanni Oromoo takkaa'u qabsaa'oon Oromoo har'a jiranas especially amma kan jira jennee yaannu waraana bilisummaa Oromooti. Yoo waan kanaaf qophiin jiraatin maaltu itti aansee dhufaadha?
ittiin dhufa. Waa'ee amma gamtaa amma uumamuu deemu. Kanaaf egaa impaayeraan booda har'a Abiyyiin booda wanni dhufu takkaa murna dhufa jechuudha. Takka ammoo walabummaa dhufa. Yoo jabaannee walabummaaf gamtaadhaan waan barbaannu irratti walii galle uummanni Oromoo haga ammaatti waan barbaadu irratti waliin galle uummata qofaayyuu miti qabsaa'onnuu haga ammaatti waliin galle ammaayyuu argaa jirraa jechuudha. Warra foolatu xindoo jedhanii murna kana keessa seenuuf murna gabroonfataa keessa seenuudhaaf jechuudha. Kanas ittiin dhufa. So kanaaf gaa kufaatiin impaayera kanaa booda osoo jenne bareeda. Kufaatii Abiyyiin booda yoo jenne murni biraa dhufaa jechuudha. Garuu wanni jechuu qabnu, wanni ta'uu qabu, wanni filachuu qabnu impaayerri kufuu qaba. Impaayerri caccabuu qaba. Impaayerri dhabamuu qaba. Yeroo maayitiif diigamuu qaba. Impaayera diigamu booda wanni dhufu ijaarsa Oromiyaati jechuudha. Yeroo tokko tokko biyya barbaanna jenna biyya ni qabnaa be. Biyya irra jirraa beek takkaa uummanni Oromoo biyya Oromiyaatirraa hin baqanne takkaa ka akka dhuunfatitti nama lamaa sadi diina gabrummaa diddaadhaaf bahe malee uummanni Oromoo akka waliigalaatitti biyya ofiitirra jira. Maal dhabe? Biyya ofiitirratti mirga dhabee jechuudha. Biyya ofii dhuunfachuudhaaf akka itti yaaduu qabnu biyya teenna dhuunfannaa jenna malee deebifna. Eessarraa deebifna irra jirraa bee dhuunfachuu dadhabne. Biyyuma jirru irratti mirga dhabne, biyyuma jirratti abbooma dhabne, abbaa biyyummaa dhabne, biyyuma jirru irratti gabroomne, biyyuma san irraan baane, irraan ariine akka jiruun irraan yaafne be. Garuu san yaalaa jiran har'a keessaa warri hamoommatee biyya tana ka'ee amma itti deebi'uuf tattaafatu kun biyyan qabanii Maadaagaskaaritti mooyyaalee galaanuun jechaa jiran beeyta. Amma kuno fanif fakkaatee jechuudha. Biyya guututti Oromoo biyyarraa baasu jechuun gaafas biyya barbaadnaa jenna akka Israa'el biyya barbaada turtee biyya deeffate. Uummanni Oromoo garuu amala saniin adda irra jirra. Wanni jechuu qabnu biyya teenna dhuunfachuu qabnaadha. Mirga keenya gonfachuu qabnaadha. Mootummaa keenya ijaaruu qabna, deebifnee utubuu qabna jechuu qabna jechuudha. Egaa impaayeraan yoo jigaatii impaayera hawwiin keenya impaayera diiguu ta'e caccabsuu ta'e impaayeraan booda wanni dhufu Oromiyaa biyya jechuudha. Impaayera murna amma jiru kana kuffifna yoo jenne murni biraatti dhufaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo jechaan warri falmachaa ture, warri kakachaa ture, warri dhidhiitachaa ture har'a galee impaayera bal'isaa jira. Murna biraa uumuuf jechuun impaayeratoo san keessatti murna biraa uumu. So kanaaf impaayerri akka hin diigamnetti sumuda gadhaa jira jechuun warri kun. Okay, yoon booda sitti dhufe waan hin jedha. Kanaaf har'a impaayerri filmaatan diigamu hin jiru. Biyyoota guddatan keessayyuu bara dheeraa filmaatan diigamuu dadhabe. Biyyuma mirgi namaa xiqqoo kabajamutu xiqqoo. Dhiisi biyya bulguu mirgi namaatiif jireenyi namaan kabajamne keessatti filmaatan fide jechuun jiruu ta'e sadoo mataa keetii laallattee impaayeruma san murna san keessa seentee saayikilii san uumuudhaa jechuudha. Irruma deddeebi'uudha. Impaayeruma san umrii dheeraa kennuudhaaf warra deemu jechuudha. So kanaaf gaaffii keetitti yoon deebi'ee nan bal'isee bal'achuunillee dirqama waan ta'eefi waan beekuu qabnuufi uummanni Oromoo biyya argatuu qabaa wanni jennee jennuuf kanarraa ka'eeti. Yoo impaayerri diigame wanni dhufu Oromiyaadha. Homaa shakkii malee Oromiyaa akkamiitti dhufaa yoo na gaafatte, ka akkamiitti dhufuu qabaa yoo na gaafatte, haala har'a keessa jirrutti akkamtu dhufaa yoo jenne sun gaafii adda addaa deebii adda addaa deebisuu hin dandeenya jechuudha. Garuu kufaatii impaayeraatiin booda wanni dhufu Oromiyaa. Kufaatii har'a piippitiin warri hawwu jira. Warrumti qabsaa'ota ofiin jedhan warri ofiin jennu jechuudha. Kufaatiin Abiyyi jireenya Oromiyaa fiduu dhabuu ni mala. Akka inni itti kufutu murteessaadha. Sirna isaa kana walumaa galatti waliif fuutee yoo qilee keetti wanni dhufu Oromiyaadha of course. Yoo Abiyyi qofa irraa fuute nama tokko qofa kaabinee isaa dabalatee yoo irraa fuutee nama biraa bakka buufte wanni dhufu
empire achumat dhiifteeti jijjiirraa murnaa fiddaa jechuudha. Dhandharra wal jijjiirta. Dhandharran tokko asii fuutee ittoo mi'eessu. Empire waan hin jijjiirreef. Bara Haile Sillaasee, bara Dargii, bara Wayyaanee, bara Hippi arginee jirraa jechuudha. Jijjiirradha kun cuftinu akkuma duratti jechuuf laale murnootuma wal jijjiira. So murna Abiyyiin booda yoo na gaafatte gaaffin kee clearly wanni dhufu murna biraati. Warri har'a murna Finfinnee keessatti olii gaffiigee filmaata seene kuniyyuu yoo aangoo qabate Oromiyaa fidaa kan jedhani anaaf shakki. Because sirnuma san gadhaabee sirnuma san wayyeessuuf warra deemuuf. Kanaaf qarooyyii har'a laal warra waa beeknaadha intellectual jennu kana yoo nu majoritiidha yookaan nu wayyabummaadhaan aangoo qabanne Oromiyaan ni bilisoomtuu irra jedhu yaada. Bilisummaa Oromootiif Oromiyaatitti walabummaatti hin amanan. Aangoo qabannaa intellectual jennu kan warra qarooyyii kan aangoo qabannaan isaanii wanni jijjiiru akkasiin jedhe kana dhandharran murna jijjiiru malee wanni amma Oromoon hundeen argachuu qabdu biyya ofii mirga ofii mootummaa ofii deebitee ijaarrattu hin jiru. For example, amma yeroo ammaa kana keessatti mootummaa ce'umsaa jedhu kan mootummaan ce'umsaa garamii garam ceeta caatuma ture baruma cufa. Mootummaa ce'umsaatiin mirgi Oromoo walabummaa wanni dhufu hin jiru. Filmaata wanni dhufu hin jiru akka waliigalaatitti gaaffii keetiif yoon gabaabse yoo wan irra deddeebitee qorattutti yoon tahini kufaatii impaayeraa yoo ta'e wanni dhufu Oromiyaadha. Kufaatii murnootaa yoo ta'e murni dhufu waan akkamiiti jennee shakkiidha jechuun waan hin qabu mirkanii hin qabu. Nun abdachiisu abdiin qabnu jechuudha. Murna jijjiiru sirnuma san bal'isaa kan jedhuttanii sii gabaabsuuf yaala jaalunne galatoomii horinaa bule. Irraas gaafadhaa as dhiyoo kana meediyaa gubbaa wanni deemaadhaa jiru meediyaalee hawaasaa gubbaa kufaatii Abiyyi booda mootummaa ce'umsaa ijaaruu waan jaamutu deemaa jira meediyaa kana gubbaa. Mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaaf Oromoon hoggonsa ititaa aangoo siyaasaadhaa to'atee dantaa Oromoodhaa mirkaneessuu danda'u horatee qabaa lafaa takka. Lama mootummaa ce'umsaa mootummaa TPLF biyya walabaa itti ijaarratee Abiyyi itti himuu qaanfatee taa'aa jiruu fi mootummaa naannoo Amaaraa to'attee jirtu mootummaa laftanyaadhaa ta'a Amaaraa tafaannoodhaa talafasii to'attee naannoo Oromiyaa weeraraadhaa jirtu qabeenya Oromoo fi Oromiyaadhaa saamaadhaa jirtu ilmaan Oromoo ajjeesuu fi ajjeesisaadhaa jirtu Oromiyaa keessa dhuftee jechuudha naannoo Amaaratti osoo ta'an. Ummata kana wajjin mootummaa ce'umsaa ijaarrachuun Oromoo ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaa san ijaarrachuun ni barbaachisa yoo ta'e hoggonsi siyaasaa Oromoo cimaan tokkummaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo keessaa baasee hoggonsa waloo ititaa itti amanu jala deemu. Kanarra tokkummaa ce'umsa ni dhufa jaamee fuula duratti meediyaa irraa farfamaa jiru kana keessatti hiree uummata Oromoodhaatiif kallattii takka ni kaa'amee eegamu. Ni jira jettee yaadda jalqabteessa. Gaariidha. Na dhageessanii itti waliif galuu dura Oromoon kaaba wajji walii galtee sindoo wajji walii galtee dhuftee mootummaa fuuldura dhufurratti haasa'uudhaaf Oromoo maaltu barbaachisa irratti Oromoo maaltu barbaachise ummanni kaabaa waan barbaadu ni beeka. Oromoo no maal barbaada irratti nuti Oromoon walii gallee jirra. Warri kaabaa mootummaa gartee mootummaa abbaa keenyaa mootummaa abbootii teenyaa deebifannaa janiiti dorgommii irra jiran. Wooma dur Oromoo irratti dalayne sun ammas akkasumatti irratti dalaguudhaaf irratti qabsaa'uu qabna irratti qabsaawaniiti Oromiyaa seenanii jiran. Amata lameen kana keessatti qabsaawaniiti Oromiyaa seenanii Oromiyaa harka guddaa nu harkaa qabataniiti harkaa qaban.
nuti amata kunoga amata shantama qabsaawaa jirra amata shantama qabsooyna kana eeysa geenye gartee bulchumsa dhufurratti mari'achuu dura nuti oromoon eeysa jirra maalirra jirra nuti waliigaltee qabna oromoon waliigaltee qabna namni tokko waliigaleeti waan ta'urratti marii gaggeessa waan oromoodhaaf ta'urratti oromoo waliin dhuftee waan isaa ta'urratti waan oromoodhaa ta'urratti waliigaltee jirti qabsaa'u jirra woboon dirreedhaa lolaa jirti qabsoo dirreen loltuuf sun woboon oromiyaa bilisoomsuuf lolti moo Itoophiyaa bilisoomsuuf lolti Itoophiyaa bilisoomsuuf lolti kuni addaa ba'uudha qaba warrummaan dheengadde oromiyaadhaaf lolla oromiyaa walaba goona mirga oromoodhaas kabachiifna jedhee deemu har'a sindoo jalatti hoggaa gale harree taanii sindoodhaaf hoggaa dhufanii masaraa abbaa keenyaa warra masaraa abbaa keenyaatiif dhaabna oromoo biyya tanaa utuu hin dhalanne biyya biraatii dhufte warra ijoo warra sun hoggaana qabanii dura dhufuun oromiyaa jijjiiramtee oromiyaa jijjiirtee waa'ee bulchumsa as deemuu irratti marii nu barbaachiftu oromoon qawweesii qabatteetuma akkasumatti oromoon bakka lamatti qoodamuu ta'isi jaallan odoo bulchumsi jijjiiramaa kan isin imma irratti haasa'uun kana naasuun namni tokko gattaa'ee mana fi keessatti waliigaltee uumee jaarmee siyaasaa cufa mataa walitti qabatee nama isaa ta'u kanniisinu hoggaa mootiin keessaa du'e mootii gattaa'ee mootii sun dhalee mootii sun guddisee mootii sun hin hoogganama. Nuti nama nu hoogganu hin qabnu ammoo nama nu hoogganu hin qabnu nama dantaa mataa isaatiin deemu murna jaaramee bakkuma isaa toltetti bakka aangoo itti harkatutti deemu malee murna oromoodhaa fi yaadu murna fuuldura oromoodhaa jijjiiramni dhufu kun oromoodhaaf maalii kaja'u sun hin qabnu nuti kana yaadarnu na jiru nuti akkuma OPDO'n duraan fe'amtee amata 27 Tigreedhaaf fe'amte sunitti ammaas murnummaan wajjiin qabsoo hin jennu murnummaan nuti wajji qabsoo hin jennu garee xiqqoo tokko fudhatee jara kanaaf OPDO jaaffaa ta'ee dhufuudhaaf deema oromoon bakka tana keessatti bu'aan isiin qabduu fi khasaaraan isiin qabdu maali jenneetti ilaaluudha qabna amma harkatu jiran borummoon akkuma gaafa caattaraa sun egaa irratti walii galanii abaa'oo biyyarraa baasanitti ammaas sindoon jara fe'attee dhuftu kana malee oromoo biyyarraa baaftee tarkaanfii irra fudhachuu deemti nuti bu'aan nuti arma keessa gartee jijjiirama dhufu keessa bu'aan nuti qabnu hin jiru tokko bu'aan qabnu hin jiru qawwee teenya lafa kaa'uu dhabneetuma bakka teenyee oromiyaa teenya irratti oromiyaa irratti abbummaa oromiyaa irratti kaayoo oromiyaati irratti yoo hundeeyne lafa oromiyaati irratti abbaa yoo taane irra waliigallee gatteenyee anaa isinii beekaa miti oromiyaan oromoo keessaa namni waa beeku cufa dhufee walitti dhufee gattaa'ee if keessaa nama gabbaasee mari'atee achiin booda oromiyaa akka ta'uu qabdu irratti yoo wal mari'ate qofa qoodan achi keessaa fudhachuu dandeenya yoo sun hin ta'in murnummaan xiqqaan tokko aangoo barbaadaaf achiin aangoo nuu laafti karaan nuu laafa janiituma utaalaniituma bakka fedhan seenan gartee jireenya waa'een oromoo yeroo amma jirtu kanarratti nu harka cittee jirti fedhiin oromoo harka keenya jirti bakka feeneen seenna warri yoo bakka feeneen seenuun hin dandeemtu fannoo tigreedha lafa qabdi bakka qabdi gartee bulchumsa mataa fi dandee qabdi bulchumsa oromiyaa keessa seenanii fannoon lafa oromoodha guututti qabatteeti qabeenya oromoo saamaa jirti fannuma akkas gootu sun qabeenyuma oromoo kan isaan irraa jiraachuu jiran sun lafuma isaan keessatti abbummaadhaan keessa jiraatanii gaa mootummaa akka isaaniitiin lolaa jiranii as dhufanii oromoo harka qabatanii mee guyyaa tokko nuti daangaa amaaraa achi seenee waboon daangaa amaaraa achi seenee guyyaa tokko dhukaa sabanee jechuu takkaatu gurraan hin dhageenya nuti
Engaduma warra jaarame suni aseenee kunoo gaa wallagga cinaa tokko guutuu qabatee jira. Eega lafti teetuu qabatte lafti tee akkuma walqaa'itti sun ta'uuf deemti. Jijjiirama dhufu haati qooda keessaa fudhattu maaltu jira Oromiyaa akkuma walqaa'itti sunitti harka galfatuudhaaf akkuma walloodhatti harka galfachuuf deemanii kuni bu'aan achi keessaa harkan nu jira. Oromoon yoo makka isii wanni rakkoon isii keessaa baasu gatteessee wal mari'attee maaltu nuu falarratti fala Oromoo irratti yoo walii galtee achi booda diinaa fi fira yoo addaa beekte wayyaadha. Kanaaf hooggansi nuti hoogganaa anaatu abbaadha yoogaa eega sindoodhatti hagalu ta'e fala Oromoon as baatee mari'attee haala Oromoodhaaf falli Oromoodhaa maali jettee walii galtee hooggana isaa ta'u qabattee hooggana ganda nama jala deemuu miti hooggana Oromoodhaan deemu nu barbaachisa yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama dura hooggana Oromoo bakka bu'u hooggana bilchaataa gartee sookenni namaa ittiin jirre kai gartee shaarjii namarraan fudhanne ko Oromoo irraa shaarjii fudhatu nu keessaa ba'uudha qaba gaafa hooggana nuuf ta'u hooggana nu hoogganuu danda'u ko Oromoodhaaf murteessu ko Oromoo mataa walitti qabee Oromoo wajji gattaa'ee mari'atu hoogganni amma jiru Oromoodhaatu qooda Oromoodhaaf hin beeku anaatu abbaa anaatu waan fedhe murteessa jira anaatu isinii beeka bakka waan hin fedheen dalaga gartee warra isa dura deemu kaan ijarraa kararraa maysaa kuni garuu tokkollee nu geessu kophee uummataa ta'uuf ta'a malee bakka nu geessu hin jiru. Gonkumaa dhugaa walitti himnee dhugaadhaan yoo deemne qofa galma geenya yookiin kingaa akkuma TVLF amata 27 nu cafayta sunitti ammaas Oromoo takka gandatti adda baaftee haa cafaytu malee kanaaf Oromoon as deebitee if laaluudha qabdi hooggansi amma jiru kun eessatti nu deema joolluma dheen gadda qalamaa daftaraan Tigree baaftee Tigree amata 30 hidhatte funyaanitti hidhatte fuutee armarraa maqaleedhatti galchite sun sababa Hacaaluu Hundeessaa du'eeni joolleen sun gaara galtee ilaa hidhannoo sadarkaa kana hidhattee sadarkaa mootummaa hudha qabdee Finfinnee jala galtu keessa hooggannummaan sun joollee akkasitti qalamaa daftaraan achi galchiteef Tigree yaafte sun arra Tigreedhaaf harree Tigree godhuudhaaf Tigree wajji walii galee waraanuma kanaa Tigree jalatti galchuudhaaf waraana Tigreetiif fannoo waliin ida'uudhaaf hoggaa ka deemu ta'e eessatti yaanaree joolleen sunoo qabrii joollee sunii qottutti hin jiru. Qabrii ijoolleedhaaf qotu jira ilmaanuma dheengadda qalamaa daftara yaafte sun arra hidhattee hidhannoodhaan dheengadda qalamaa daftara arra hidhattee qawwee qabdu sun hooggansi nuti yeroodhaan isaaniif dura kaayan sun arra fuudhee kunoo kaabattiin galee sindoo wajjin dhufuuf deema. Bakka tana keessatti dirreen maalirra jirti wanni nuti addaan nuun baane dirreen wooma hooggansi yeroodhaan murni xiqqaan qophaa'ee sadarkaa kanaan Oromoo hallayyattiin deemu jiru kanatti waboon dirree jirtu waan kana wajji qabdi moo wajjin qabduu kana adda baafachuun nu barbaachisa. Waboon waan kana itti yaaddee deebii Oromoodhaaf kan nu qabdi. Oromoodhaan jiraachuu jirti. Oromoon qabeenya isaanii irra gayyaasanii qabeenya isaaniitiin Oromoo waboo tana gadhaabanii sadarkaa kana gahan. Murni kun murni amma kanatti gartee haruma fedheen butaalu kun Oromoo gartee hallayyaa waan naqaniif waboon namuu bakka jirutti if jaaree jira waboon gartee gaamma dirree jirtu akkuma murni kun olii gad deemuu kanatti yoo fudhattu taatees waliinuu dirreen kunooti isaanirraa illee deebi'een arra Oromoon yeroo amma jirtu kana keessatti khasaaraa guddoo akkuma 90 takkaa keessa jirti Oromoon yeroo amma jiru kana keessatti ta 90 takkaa sunitu fonqolcha guddaatu amma nurra gaggeeffamuu deema jarri kun Suudaanitti walii galee humna jaarratee hidhannoo biyya alaatirraa naqateetti Masrii nu duubooda dhaabbattee fidee jara kanaan akka galaanaatti nurra dabarsuudhaaf deemaniiti gaa kanaaf Oromoon hallayyaa keessa seenuu deemtu kanarraa if baraaruudha qabdi yaada joomaan qabaa kanaaf nuti gaa warra mililik masaraa milik tabbaa keenyaatitti gartee abbaa ta'uu qabnaa gartee mooraa abbaa keenyaa sun qabachuu qabna jedhan mooraa suniif Oromoon waboon hin qabsoofne nuti gaa qabsoon teenya ta fannoo fi gartee fuutee mooraa mililikitti galchituu miti Oromiyaaf qabsoofne malee nuti Itoophiyaaf hin qabsoofne Itoophiyaan
diina keenya nuti Itoophiyaan diina keenyaaf ammoon gartee harree taanee fe'amnee dhufuun gaa kuni fafa Oromoo taanee gabbaanee gartee fannoo taanee gandatti gartee yoo sindoo taanee yoo gallu taate kuni Oromoo biratti illee Abiyyi Ahmadii fi gargaarsa ta'uu jiran yoo har'a isaan sindoo taanii kan dhufan taate Oromoon nu harkaa harcaateeti Abiyyi Ahmad jala galuuf ta'es eenyu akkas goosise murnuma nuti gartee nu hoggana jennee harkaa qabnuutu Oromoo akkan nu balaaleffattu godhaa jire eega sindoo jalatti gale Oromoon sindoo asiin deeman kana jaalatti Oromoon funyaan qabatti waan Oromoon funyaan qabattu ni urgoo itti fudhadhaa yoo kan nuun jantaate kana nuti fudhannu haa ilaalanii bakka itti deemu jiran haa ilaalanii murni ijaarame kuni aangoodhaaf gartee horii jira aangoo barbaadaaf horii jira nuti Oromiyaa kana Oromiyaa itti qabsaa'u jiran kana lafaaf qabsooyne moo namaaf qabsooyne adda baafachuu qabna eega nama irraa finne fannoon dhuftee walla gacinaa tokko qabattee harkaa qabdee qabeenya isaanii cufa uummata harkaa fixee kan godaansiftee jirtu namni silaa qabsoofnu sunu guututtuu daaraa ta'eeti jira lafaaf hin qabsooyne bar nuti namaaf qabsooyne malee nama bilisoomsuudha bar nama bilisoomeetu lafa sun irrattu abbaata amma gaa wanni gartee deemumma lafaaf qabsaa'u malee namaaf qabsaa'utti hin jiraniitu numutti mul'ata kanaaf ani gama kiyyatti kuni gadda nuuf gadda amata 50 qabsooyne arra ummatuma itti qabsooyne sun nurra walii galanii Eritiraanii fi Tigreen 90 akkasitti Oromoon miliyoona meeqa itti dhumtee arrallee namni 5,000 itti dhumee fannoo Tigree biyyarraa baasan sun arrammaa sahaareetti fe'atanii yoo fidan taate kuni gaa Oromoon wooma barbaaddu hin beeytu wooma barbaaddu sun hin beeytu kanaaf mee wooma barbaaddu Oromoon maal barbaanna maaltu nurraa maqani wanni nuti irra walii galuu dandeenyu maali yani wajji gatta'anii gaaddisa tokkotti gaaddisa sunitti hoggaa ifii walii murteeysanii deemanii amba wajjiinillee haasa'uu dandeen deemanii ambanillee wajjiinillee waa murteessuu dandeen namni ifiifuu mana fi keessattuu si wajjii walii galuu hin dandeenye hoogganni nama lama ka wal dhabe gatteessisee jidduutti ilaaluu hin dandeenye akkamitti amba wajjiin dhaqee amba wajjii walii galtee godhuu dandeenye bar hoogganni nuti qabnu jaarmee isaa jidduutti gattaa'ee haasa'uu hin danda'u bar jaarmee isaa jidduutti haasa'uu hin danda'u bar hooggana keessaa nama 5 fudhatee hooggana nama 5 fudhatee hooggana nama 5 ka isatti dhiyaatu gartee maatii isaa keessaa hooggana nama 5 fudhateeti karaa ifiin fedheen deemu jira Oromoo karaa ifiin fedhetti itti tophachaa jira kuni gonkumaa hin ta'u wanni jijjiiramni dhufuu wajjiin qoodee wajjiin nu fudhachiisanii sin jiru Oromoon bakkuma sun jirti waboon isaayyoo sindoodatti galaniis waboon bakkuma sun jirti jennee itti himuudha qabna waboon hin baatu cirraa waboon Oromiyaaf qabsooyte malee Itoophiyaadhaaf hin qabsooyne durammaa Itoophiyaaf qabsooyne jennii nutti nimin eega Itoophiyummaadhaaf Itoophiyaa keessaa achi bahuu hin dandeenye Itoophiyaa kiisha kaayyatanii Itoophiyaa irra kiishaan nutti as baasan tana duraanuu ni beeyna nuti 93 irraa eega jaaramnee fi harma jiddu wanni isaan deemaniin Itoophiyaa kiisha kaayyatanii harka duwwaa Oromoo jechuu harkaan Oromoo janiiti nu sobuudhaan dhufte ilaa amata 50 kana beekaan hayyuun Oromoodhaa kan jennu beekaan Oromoo kan jennu hoogganni Oromoo kan jennu Itoophiyummaa sun keessa dhiiga keessa jirti Itoophiyummaaniiti Oromummaa kijiba gubbaarratti nutti himan malee Oromummaan qaban Oromoo Itoophiyummaa suni wanni isaan deemaniin ammallee kan nuti silaa qeyroo keessa ammas bahe jennee hoogganni qeyroo keessa as bahe jenne diinni isaa Itoophiyaadha diinni isaa Itoophiyummaadha agarsiise mee haa hadoodu guyyaa tokko hadoodee mee hamma nuti akkamitti fannoo dhuftee Oromiyaa keessatti nama keenya miti ta'uu qabdu gaafa jennu kana inni mee guyyaa tokko gabbee fannoo irratti deebii haa kennu deebii qawween dha'uu dhiisii deebii haatti kennu mee isaan nama guyyaa tokko waraana nama saylii takka ergee naannoo Amaaraa haa seenu waan isa gudatu Amaarri duula irra duulu fannoon bakka inni jirsutti akka dhiiftu harku nama lafa Oromooti irratti anuutu abbaadha Oromoon biyya tanaa qabdu biyya biraatii dhufte masaraa abbaa keenyaati jettu warra masaraa abbaa isaaniitiif lolu lafuma teenya irratti naannoo Oromiyaa irratti qabeenya Oromiyaa irratti
lafti tun teenya lafa kanarra dhumna warra jiru hoggaa dura isaanuma suniin obboleessa taane kanuma dheengadde boo jaallan dhugaa walitti himne kanuma dheengadde waboo akkasiin mataa muranii itti dhiichisanii ijoollee waboodha akkasitti mataa muranii itti dhiichisanii naannoo Amaaraatti galchan bar waraanni inni isaan itti dhiichisanii akkasitti mataa muraniif mukatti kaayanii akkasitti itti dhiichisan sun hoogganuma amma jiru kana waraana isaati bar kuni duba hoggaas hooggana ta'a nama ilmoo isaa jalatti ajjeesanii ilmoo isaa itti dhiichisanii galcha ka ilmoo isaa suniif una dootin dhufee sindoo wajji dhufee Oromiyaadha bu'aan inni nu buusu maaltu jira jaallan maaltu jira bakka tana keessatti maal eegganna nuti Oromoon bakka tana keessatti bu'aan isiin qabdu maaltu jira haadhaa fi shamarran keenyaa fi abbootii teenya bar mataarraa muranii basmaan jedhanii mataarraa muranii darbanii mee nama guyyaa suniifuu na dootin ummanni dheengadda ammammaatu mataa nurraa muree basmaan jee Oromoo akkas godhaa jiru guyyaa isaa walii galanii walii dhufanii humna godhatanii Eritiriyaa fi Suudaanii fi Masrii hidhatanii guyyaa dhufan Oromoo irratti maal ta'an nuti kana maaltu nu barbaachise waan isaan deemanii sun nuti ni dura dhaabbachuudha qabna akka Oromootitti daangaa Oromoo seenuu hin qaban namuu naannoo qaba Itoophiyaan Itoophiyaa haa taatu Itoophummaan sun ta'eenyuuti amma barbaachisu wanni nu barbaachisu Itoophiyaan ta'eenyuuti Itoophiyaan ta Amaaraati Amaarri didee Amaarri qabeenyuma keenya lafti ta Oromooti lafuma Oromoo tana teenya yaa Itoophummaan sun abbaa dhabdee jirti Tigraay fannoodhaan dhufuu deemti Eritiriyaan dhufuu deemti nutis Itoophiyaan nu teenyaa miti jechuu jira eenyee Itoophummaan isaan gortee xiisha kayyatanii nuuf deemanii sun eenyu ka isaan bakka bu'an mee hoggaas kanaaf jaallan wanni ni nan isiniifti xumuru gabaabdumattuu jijjiiramni amma dhufu kuni bu'aan Oromoodhaaf qabu hin jiru nuti Oromoon gatteenye ifufuu keessa keenyatti haa walii gallu nama walii galeetu bilisummaa sun nu barbaada bilisummaa sun ijoolleen bakka nuuf harkaa qabdi boboon hidhatteeti hidhannoodhaan Oromiyaa bilisoomsutti jirti amma rakkoon jirtu jaarmee siyaasaati namni hidhannoonii fi jaarmeenni siyaasaa wal cinaa deemuudha qaba anumaatu jaarmee hidhannoo qaqadaas qaba anumaa jaarmee siyaasaatis kajoo kuni fudhatama hin qabu Oromoo biratti jaarmeenni siyaasaa qobaachuu qaba yoo hayyu duree taaniis gartee jireenyaatu hayyu dureedha moo marootu hayyu dureedha nuuf addaan baane barka addaa ba'uu qabaa kuni nama sadiitu dorgomu jira nama sadiitu aangoodhaaf wal ejersoo fi jireenyaa fi ani qolama tarraa baaseetiin isinitti hima ejersoo fi jireenyaa fi maroo fi qaceelaa siraajiitu qophaa'ee karattitti Oromoodhaan deemaa jira Oromoo isaanuma beekaa fi hayyuus barataas isaanuma amma kana qabnaan nuti isaan malee beekaa hin qabnu Oromoon kutaa 11 beekaa hin dhalle isaanuma amma kana dhalate isaan kun egaa isaan deemanii sindoo fi fannoo wajjin eega ka dhufan taate Oromoo bakka nu bu'anii gaafiidha kun jijjiiramni dhufu Oromoodhaan isaan Oromoo taanii dhufuu danda'anii achi keessa Oromoon sindoo wajji dhuftu Oromoodhaa miti usun shafaa taatu malee shafaadha malee nuti Oromiyaa barbaanna malee sindoo qofa kaayyannee dhufuu barbaannu Oromiyaa irratti abbaa ta'uudha waboon Oromiyaa abbaa ta'uudhaaf ilmaan Oromoodhaa abbaa ta'uudhaaf dhuman malee fannoodhaaf sindoo qofa kaayyateef dhufuudhaaf miti gaa Oromoon waboon dirree jirtu fannoof lolti fannoodhaaf Itoophiyaaf qabsooyti moo Oromiyaaf qabsooyti addaa baafachuudha barbaanna gaafiin bakka tana jirti gaa yoo carraa harkadheettiin deebi'a kanumaan jaan Faadu galatoomii jalganteessa fayyaa ta'e babal'iftee lafa nu keesse mee gaafii teenyatti aantutti ceenaa kanuma wajjin wal qabsiifnee ummata Oromootiif dhoksaa godhanii girdoo ummata Oromoo fuula irratti hidhanii ajandaa siyaasaadhaa duubni isaa maal akka ta'e ummanni hin beekne tu'arraan tana dalagamaadhaa jira. Inni kun Abiy mootummaa Tigraay tan akka Tigraayitti mootummaa mataa isii labsattee biyya mataa isii ijaarrattee impaayera Itoophiyaa jalaa baatee taa'u jirtu ummataaf gadi ba'ee ibsuu sodaatee dhoksee taa'u. Garuu Tigraay bulchiinsa biyya jala jirtu.
mootummaan naannoo Amaaraa ta'e isaan bakkiidhaaf oppodiyoon isaan kaayyatan faannoodhaan to'atamteet bulchiinsa abbaa keenyaa kan Minilik lafxanyaa san deebifnee ijaaruudha qabnaa. Bulchiinsi Abiyyi markaa qabnu kun Minilik ni xiqqeessee sirna keenya san gadi buusee maqaa Oromoo himatee sirna kanarra taa'uun isaatu yakku Oromoo maqaa dhawatu mootummaa sirni kun sirna Oromoo keessatti maqaa isii dhaga'uu hin qabne kan jedhu akka sagantaa siyaasaa isaatitti baafatee naannoo Amaaraa to'atee naannoo Oromiyaadhaa weeraraadhaa jira faannoon irraa. Yeroo kanatti meediyaa hawaasaa gubbaa wanni deemaa jiru kufaatii isa ammaan tana kufaatii impaayeraa ati jechaa jirtu kana meediyaaleen hawaasaatii fi paartiileen siyaasaa Oromooillee baay'inaan kufaatii impaayeraa irra tarkaanfatanii kufaatii Abiyyi qofa irratti aggaammatanii jiran. Impaayera jiraachisuun maaliif barbaachise? Kufaatii impaayeraa sodaachuun maaliif barbaachise? Abiyyi aangoo irraa kaasuuf qofa yoo kan qabsaawaa jiraatu ta'e qabsoo karaa nagaatiin filannoodhaan Abiyyi aangoo irraa kaasuun numa danda'amaa warra jee amanu kana faana hiriiruun irra turre warra hidhannoo gaggeessaa jiru. Kanumaan wal qabatee tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo odoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoodhaatu walitti dhufanii dhaayaa takka jala waliin gatta'anii ce'umsa fuula keenya dura jiru kanaaf haala fuula keenya dura jiru kanaaf Oromoodhaaf maaltu ta'uu qaba jaanii fiifuu wal gaafachuu hin danda'in alagaadhaa wajjin qoqqoodamnee deemnee alagaa wajjin hariiroo hidhachuun tokkummaa siyaasaadhaa jaarrachuun hambaa wajjin hiree Oromoodhaatiif bu'aa ni qaba jettee yaadda Jaaljabaal. Horii naa bulee galatoomi wayyami. Egaa deebii kiyya yookaan marii kee amma godhe keessatti kanneen tuttuqeetiin jira. Akka waliigalaatitti mee irra deebi'ee babal'isee yaallaa jiru. Tokkoffaa waan Oromoon barbaaddu beekuu dhabuudha. Waan namni waan dhabe beeku waan barbaadu beeka. Oromoon waan dhabe osoo beeku waan barbaadu hin beekne. Oromoo yoo jennu hawaasa akka waliigalaatitti miti. Warruma hawaasa kana keessaa dammayne miidhaan kun Oromoof hin tolle. Oromoon waan qabdu qabaachaa turte. Wanni isiin qabdu biyya abbaa biyyaa turte. Wanni isiin qabdu mootummaa mataa ofii dimokiraatik kan ta'e sirna gadaa qabaachaa turte. Sirna kana dhabuun biyya kana dhabuun mirga dhabuun biyya dhabarraa nutti dhufe. Kanaafuu akka namaatitti akka biyyaatitti akka hawaasatti falmachuu qabna jedhanii namoonni dhuunfaadhaan murnaan ijaaramuudhaan qabsoo Oromoo bara dheeratti qabsaa turanii jechuudha. Kanneen tuttuquu dandeenya. Baruma asaanaa kana keessa waggoota 50-60 jiran kana keessatti namoonni dhuunfaadhaan wareega qaalii kafalaa turan jechuudha. Fakkeenya ijaarmee adda bilisummaa Oromootiif warri hundee ta'e waldayoota namni walitti dhufee sirbaa waan adda addaatiin Afran Qalloo, Maccaa Tuulama, Sikkoo Mando, Raayyaa maal jennu kana cuftinu wal ijaaruudhaan gartee sababa qabsoo Oromoo ta'an. Kun maal barbaadan gaafuma ka'anuu mirga qofa osoo hin ta'in biyya dhabuu hubatanii jechuudha. Mee amma elemottu as deebine Oromiyaa kan jedhu yeroo duraatiif uummata Oromootiif qawween deebitee qawwee kaasuu beeknaa jechuudha. Achirraa ka'ee akka Taaddasaa fa'aan namoonni dhuunfaadhaan lubbuu isaanii wareeganii agartee wareegamni isaanii ittitee sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dursina. Qabsoon waraana irraa kaate dirree irraa waan kaateef yeruma kanuu waraana bilisummaa Oromootitti abaa'oo dhalee jechuudha. Waraanni kophaa waan hin deemneef mataan siyaasaa jiraachuu qaba. Waraanni waraana siyaasaan hoogganama. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo baannu kana uumamee jechuudha. Jechi kunuu amma gahaa miti. Adda bilisummaa Oromoo bilisummaa kan jettu yoo biyya dhabdee biyya qabaatte nama biyya qabu mirga dhabe diktaatara ofirraa kaasuuf ta'a malee bilisummaa kan jedhu kun Oromiyaaf hin ta'u. Dura biyya barbaaduu qabda. Osoo fardan bitin kooraa bitee jechuudha adda bilisummaa Oromoo baanan kun. Bilisummaa Oromoo ummannoo bilisa ta'e biyyaaf qabsaa yoo ta'e dura biyyaaf qabsaa'ee bilisummaa fiduu male.
wal dura muree jechuudha. Haa ta'uuti Elemoo Qilxuu gaafa kana jedhu walabummaa Oromiyaatiif ka'ee jechuudha. Biyya Oromoo barbaanna. Seerri sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo inni duraa kan itti saganteeffamee wareega qawwee san kafalchiise biyyaafi. So achirraa eegaluun egaa haa ta'ume bilisummaa wanni walabummaa dursuu malee kanneen yoo biyyuun barbaadin yoo biyyan qabaatin bilisummaan amma jennu kun hin jiraatu jechuudha. Kanatti yoo deebine jaarmiyoonni kun durumarraayyuu arrablameerraa eegalan. Yoo ummanni walii galee yoo dammaqne yoo hidhanne biyya ni argannaa kan jedhu ummata kana walii galchuuf waggoota 50 kana nurraa fixee jira. Jecha keenya maaliif alagaa bira yoo dhaqne waan biyyaan dubbannu alagaa bira yoo dhaqne mirga dhabnee ni dhiibbamne mirga sanitti yoo maarree taane walqixxummaa taane biyya san bulfanne ka dhageenyu kana jechuudha. Har'allee wanni jedhamu kana. Biyyi tun nurra jigdii jedheesi sodaachisa. Namni yoo ati dhiyeessitee diiguudhaaf itti dhiyaatte biyyi tun nurra jigdii isuma utumnee sussumnee ququyyiifnee babbareechinee diddibnee keessa haa jiraannu jedhan akka manaatti fakkeenyaaf. Egaa bifa kanarraa kan ka'e alagaa soo ta'e walqixxummaa kadhannaa jechuudha. Saba guddinaan biyya san keessatti wayyaba ta'e walqixxummaa kadhatu Oromoo malee takka addunyaarra hin jiru. Silaa kan walqixxummaa kadhachuu malu saba bicuutu walqixxummaa dhabnee falmachuu male. Ummata Oromoo hagana guddatu walqixxummaadhaaf falmatu takka hin garre. Ummanni wayyamni dhugaadha. Weeraramee koloneeffamuu ni danda'a. Torellee garuu ka'ee falmatee kolonii ofirraa cabsee biyya ofii dhuunfata malee walqixxummaa warra isaan gabroonfate saniif hin jilbiifatan. Afrikaa kibbaa fakkii fudhachuu dandeenya jechuudha. Uummanni bal'aa sun ka'ee Pretoria ofirra waan cabsee jechuudha kolonii Holland eenyu ofirraa cabsee uummata san walqixxummaadhaan of keessatti hammatee jechuudha. Uummata bicuu isa gabroonfataa ture san walqixxummaadhaan wayyamnu Afrikaa kibbaa of keessa qabate. In the same way, umman Oromoo gaafa kolonii kana cabse, ummattoota nu keessa jiran bicuu akkuma isaatitti walqixxummaan jireessa malee isin kalee namiitan jedhee ummata kanarratti tarkaanfii biraan fudhatu jechuudha. Garuu garagalcha nuti har'a walqixxummaa kadhataa jechuudha. Wayyaba taane. Kanatu fide. Gadhaantummaa akkanaa kanaaf fidee har'allee ofitti abdachuu dhabneeti. Namoota biraa waliin jiga kadhannaa jechuudha. Namoota biraa itti jilbiinfannee jala teennee jala suduunnee jechuudha. Mataa itti gugguufnee kadhanna jigasaa akkanatti baannee finnaa jechuudha. Durumarraa ka'eeti gaafuma gabrummaatirraa ka'ee gabroonfataa baannee fiduun amala nutti ta'e. Minilik kan baatee fide beekna. Haayile Sillaaseen nama isa baatee achirra turse beeyna. Dargii nama baatee achirra turse beeyna. Wayyaanee nama baatee nuuf fide alarraa beekna. Piippiin nama achiin ol utubee achiin Oromoodhaan dhiiga qeerrotiin ol bahee Oromoo irratti gooftaa gabroonfataa ta'e beekna jechuudha. So kana maal ta'uudha uummanni Oromoo guddina ofiitiin nama jala gugguufee nama baachuu irratti amala isaa ta'e jechuudha. The same ummata kana keessa warri bee dhaaba jedhee of lakkaa'ullee akkuma san ta'aa jira jechuudha. Argaa jirra Finfinnee keessatti. Kalee eessa turre darsaa fi kotota fi gurratee 2018 irra eessa jira. Amma maal haasa'aa jira. Gabrummaa chaappan dhahee bara dheeraadhaaf dheeressuudhaaf tattaafachaa jirra. Bilisummaan ummataaf ummanni bilisummaa argate gabrummaa jalatti hin jiru. Ummanni biyya dhabee bilisummaa argatu inuma hin jirre. So kanaaf bilisummaan isaanii aangoo argatanii sadoo mataa isaanii eeggatanii taa'uudha jechuudha. Warri murnoon har'a laallu kun murna amma Tigireetti yoo deebine sirriidha. Biyya ofii dhuunfattee jirti. Garuu wanni siin gootu biyya ofii dhuunfattee amma durallee biyya namaati irratti moommattee argitee kuni waanuma koloniin godhu beektaa biyyi tokko kolonii ta'e indirect kolonii jira. Agartee biyya takka
proxydhaan yookaan immoo wayin ergattee qabeenya fi jiruu biyya sanii saammachuudha. Tigreen akkas ture. Har'allee biyya ofii dhuunfatanii jiru. Wanni isaan godhaa jiran ammallee wanni isaan hafee waan nyaatanii barataniif kanatti uummatan asitti as deemuuf deemu. Kun immoo kana jedhee biyya taate jedhee himuu iffedhu. Argitee akkuma sanitti aangoo ofii dheereffachuun malee biyya taate biyya ta'uu baattee dhimma isaatii miti jechaa turan amma durallee yoo fedhan gabbaanii biyya ofii haa labsatanidha. Kun akkana faannoon immoo akkuma atuu jette akkan duratti jechuuf yaale mootummaan Abiyyi yoo jige maaltu dhufaa isa jennu sanitti haa deebinu. Mootummaan Abiyyi murna impaayeraa sirnichaati jechuudha. Murna yoon jedhu murna sirna impaayeraati. Murni kun yoo jige murna kanarra biyyattii tana sirna san jabeessu dhufa yes. Kanaaf amma addaachaa jiraa jechuudha namaafuu ifa. Murni har'a jiru kun murna kanan maxxanuun akkuma kaleessa waan irraa Tigree fuudhanii baatanii Finfinnee galchan har'allee faannoo baatanii Finfinnee galchuun gaanii jiran. Faannoon kalee akka oduurraa dhageenye kalee moodheen gadda dhiyuma tana nama jeneraala tokko kan ajjeefte nama Maqalee eenyu Laqqamtirraa ka'ee gara Orroo deeme. Orroo keessatti eenyu Imaarii keessatti Oromiyaa guutuu keessatti dhuftee haxii qabattee waraana irratti konvooyii deeman irratti tarkaanfii fudhattee jeneraala ajjeefne jettee labsattee jechuudha. Eessatti Gojjaam keessaa miti, Gondar keessaa miti. Wallollee isaaniitii miti of course wallollee keessan turre. Orroo keessa ture jechuudha Baha Wallaggaa. Okay? Guutuu qabattee jechuu yeroo ammaa kana eenyuuf fide eenyutu achi jira ummanni Oromoo achi jiru waraanni bilisummaa Oromoo achi jiru maal godha wanni amma jennu kun ragaa waliigalteen Sudaanitti teessuun ifaa jechuudha. Maaltu deemuuf deema akkuma atu itti kufaatii Abiyyiin booda wanni duratti mirkaniin qabuu jedhe murni faannoo waan biyya qabatuun shakkiin qabuu jechuudha. Abba fedhe jaalata abba fedhe jibba. Murni Abiyyi haa jiguu eegatti murteessine murni faannoo haa dhufuullee fudhachuu qophii ta'uu qabnaa jechuudha. Yoo kanan tahini ummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo speeshaalii isatti hidhatee gaara keessa jira. Isatti hidhatee uummata Oromootirraa jiraachaa uummata Oromoo waliin jiraachaa jira. Maal godhaa anaafis illeef gaafidha jechuudha. Maal ta'uu qabaa? Hireen isaa maal taate kan jennu akkuma bara wayyaanee turre wayyaaneen seentu turre gaara keessa dhaqqabuu dadhabnee osoo liigaffiin nu Finfinnee qabamte osuma xiqqoon hagi xiqqoon murni gaara keessa jirtu warri walabummaatti amanuu osoo fiiguu warri aangootti amanu Finfinnee qabata. Ansanarraaga abba fedhe waan fedhe haraaguu falfali doominaan jechuun ni malan. Qophii eegan jiraatin Abiyyiin booda maaltu dhufaa kan naan jettu murni faannoo xindootu aangoo qabata. Wanni an jedhu kana godhuun sirriidhaayi fakkaataayi isa jetteef warra qabsaa'ota biyyaaf biyya ofii dhuunfachuuf mirga ofii gonfachuuf mootummaa ofii ijaarrachuuf halkanii guyyaa iyyinu yaannu hirriibatti dhabnuuf sirrii miti. Maaliif durumarraa ka'ee biyya barbaanna jedha kun aangoo barbaada. Bilisummaa wanni jedhuun kun aangoo beeyta aangoollee dabalateeti sadoo mataa keetillee dabalataa jechuudha. Warri har'a Finfinnee keessaa lafa dhiitu kun aangoo isaatiif boru paarlaamaa keessa taa'ee mindaa nyaata sirratti murteessaa ati ni didda nageenya buufneedha. Waraana bilisummaa Oromoo akkam godhanii akka nagaa buusanillee annaan galu amma sanitti illee seennu yeroo biraa bal'inaan dubbachuu dandeenya. Egaa gaaffii kee gabaabatti Tigraay biyya biyya faannoon illee biyya ofii dhuunfachaa jirti. Dhuunfatteetu Wallagga guutuu dhuunfachaa jirti amma. Eenyu waliin proksii qabdii jechuudha. Harroota fe'attee dhuftu qopheeffattee jirti. So wanni xaanu kufaatii Abiyyiitiin booda faannoti bakka ofiitti mana isaaniitti deebi'aa jechuudha. Mana ijaarratan irratti manuma isaaniitti
lafateenya irra ijaarratanii mana ofii keessa taa'anii jechuudha. Lafateenya irra kiraa kafalla. Kiraa dalayna, kiraa eegnaaf dhaqnee balbala isaanii eegnaa jechuudha. Egaa wanni ta'u kana kanan nutti mul'achaa jira. Anaa hagamta kan qophaa'ee kan jedhee najjiraa jedhee gabboo waliinuu argina, waliinuu dhaabbanna. Kan immoo akkuma dura kan dhufe cuftinuu haadha tiyya fuudhee abbaa kiyyaa san jedhu walumaan bula. Kanan jechuuf yaala garuu sirriidha, sirrii mitiin haalli har'a keessa jiru ummata ofiitiif dura osoo ummata ofii dura osoo qabsaa'ota jaalla isaan hin qopheessin osoo gaaffii jaala isaan deebisin osoo gaaffii ummata isaan deebisin osoo tokkicha irraa qale san deebi'ee fi bakka hin buusiniif osoo qabee waan inni qabu osoo nyaatin irraa nyaatee har'allee nyaachuuf deemu ganuuf deemu kuni egaa harma haadha isaa nama ciniine irraa hodhuu osoo harma haadhaa hodhu ciniinaa jira san akkasumatti jedha. Aangoo qabadde Oromoon quuftee akka jaartiin durii cidha deemtee ijoollee beela qabduma. Odunfaa dhugoota gaafeessa tafacana. Ittuma fi jaaljabal dhagahamaa jiraame? Jaaljabal dhagahamaa? Jaaljabal hin dhagahamu sagaleen itti fufaa jechaa jira. Itti fufnu? Itti fufi dhagahaan jirtu? Ayyeegaa akka waliigalaatitti gaaffii ijaaruun ati na gaafattee fi haallamma deemuuf deemu kufaatii murna Abiyyiin booda wanni dhufu murnuma amma qophaa'ee jiru kana eenyu qophaa'e kan jennu argaa jirraa jechuudha akka waliigalaatitti. Qophiin murna kanaa sirriidha yoo jette akka sirriin ta'e inni beeyna. Diinni kee yoo lamaa sadi ta'e diinni kee diinuma keeti fageenyaaf dhiyeenya qaba malee. Diinni har'asin nu dhiyaachaa jiru impaayerra akkuma jiru ta'e murnoonni impaayeratti fufsiisuuf deeman cuftinuu diina keenya. Murni impaayera Itoophiyaa itti fufsiisuuf deemu murni kamuu waan fedhe baqaa fedhe haa qabaatu diinumaa jechuudha ummata Oromootiif. Ummanni Oromoo abbaa biyyummaati biyya ofii dhuunfachuuf akkuma durachi jedhuuf yaale ummanni Oromoo biyya isaatirra jira. Biyya dhuunfachuu dadhabe malee biyya isaatirraa hin baane. Biyya isaatirratti gabratee su achi jiru. So ummanni akkanaa kun ummata biyya ofii dhuunfachuuf qabsaa'uu qabu. Deeffachuu osoo hin ta'in dhuunfachuuf. Yoo irraa baqatee akka jiruun biyyaa ba'e dhugaadha. Ummata biyya ofiitti deebi'uu jenna. Akka keenyaa kun amma ni qabsoofnatti deebi'uuf. Garuu ummanni biyya jiru majooritiin biyya ofii dhuunfachuu qaba. Biyya ofii akka fedhettu biyya ofii fincilaan illee ni dhuunfata. Fincilaan arginee jirraa jechuudha. 2014 haga 2018 ga'utti fincilli ummanni qeerroon godhe sun dhuunfannaa biyyaa ture. Garuu qabsoon Oromoo qeerroo butameeti murni gabroonfataa sirna Minilik tiksu itti hafee jechuudha. Ammallee ummanni biyya keessa jiru fincilaan tokkummaadhaan ka'ee biyya ofii dhuunfachuu danda'a. Qawwee malee. Qawween gaara jirtu hafnaan ummanni osoo hin hidhatin wareega. Kun fakkii amma mootummaa Keeniyaan har'a ijaaramtee guddinaan laallu kana yoo laalle fincilaan mootummaa Ingiliiz ofirraa kaasanii jechuudha. Fincilaan qawweedhaan namni gaara seenee hin turre. Xiyyaa fi waan yoo ittiin qophaa'in kanaaf fincilli ummataa dammaqiinsi ummataa biyya ofii dhuunfachuuf itti jabaatee itti fufuu qaba. Murna har'aa Oromoof qabsaa'u murna borii impaayera san jireessuuf deemu walii galuun yakka. Murni Oromoo Oromiyaafan qabsaawa jedhu. Isin yaa galu murna Oromoo qabsaa'u miti. Murni Oromiyaaf qabsaa'u. Har'a murna boru impaayera tursuuf impaayera deebisuuf deemu walii galuu yakka.
Murni Oromoof qabsa of course aangoo ta'uu ni danda'a. Oromoon mirga argachuu qaba jechuun aangoo isaan argachuun mirga Oromootitti lakkaa'uu ni danda'u. Yeroo guddaa akkasi. Kanaafuu akka waliigalaatitti murnarra jiru kuni gaaffii keetiif murni mootummaan Tigraay yookaan Tigraay akka biyyaatitti of laalanii faannoon illee of ijaaree danda'ee har'a biyya ofiitirra dabree biyya teenna keessatti Wallagga keessatti irra dabree Abiyyiin lolaa jira jechuudha. Abiyyiin haa lolu nu kanaafuu fira keenya jedhee warri waliin dalagu kun akkuma durechi jechuuf laale murnuma Abiyyi kaasee Abiyyi bakka bu'uuf deemutti haa fudhan. Murni immoo Abiyyiin bakka cuftinuu gabroonfataa ta'uutti haa beeknu. Falli jiru murna kamuu warra impaayera tursuuf qabsaa'u abba fedhe haa ta'utti qabsaanii Oromiyaa dhuunfachuudha kan jedhuunani gabaabsa. Arraaf qophii keenya irraa akka silaa jalgamtee isaa daaroo nu maddisiiftee fiddeen yeroo dheertuu qabannee ka'eet irratti mari'annu turree akka carraa ta'e xiqqoo haalli naannoo tana jirus xiqqoo haala jeequmsoonni xiqqoo deemu jira. Kanuma wajjin wal qabannee qophii keenya irraa asumarratti goolabnaa torbaan dhufu qophii jabduu qabanneetti yaada bakka ammaatitti dhaabde kanarraa jalqabnee kan fufnu ta'a. Hangasittuu qophii keenya irraa asumarratti goolabnaa ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa hanga torbaan dhufu qophii biraa qabannee walitti deebinutti nagaan haa jiraadhaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa.